Kuwaitiin erga waggaa 7 reefuu banamtee jirti jechuudha. Kuwaitiin biyya namni jaallatuu fi dhaquuf hawwii guddaa qabudha jechuudha. Maaliif birriin isaanii baay'ee wal kahaadha. Biyya kamirrayyuu ni caalaa jechuudha. Biyyattu garaagarummaa qaba. Haa ta'u malee kan Kuwait immoo kan biyyoota Arabaa hundarrayyuu caalmaa ni qabaa jechuudha. Haaluma kanaan ijoollee shamarranii afaan hin beekne ni fudhatti. Miindaan isaa meeqa kan jedhus isinitti nima informationii waan an dhagayeerraa isiniin jechuu barbaada. Dhiirri deemaa kan jettantu jirtu jechuudha. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harkafuuni arra waa'ee Kuwait irraa dubbanna jechuudha. Warroonni mana kanaaf haaraa taatanii subscribe godhaa yoo isinitti tole ani misooratu biti hedduun keessan na beektu YouTube kee kan lammaffaati jechuudha kuni. Waa'ee Kuwait deemuu fi akkasuma Kuwaitiin erga waggaa 7 reefuu banamtee jirti. Namni haaraan hin deemaa yoo dhaqe maallaqa meeqaan hojjetaa? Waa hedduu gaaffii na gaafatanii jirtan karaa TikTok hojjedheen ture nama hedduu share godhe nama hedduu daawwate akkasuma gaaffiin isaallee baay'ee uunaan natti ta'enaan viidiyoo gizee 2 wayii hojjedhee ture karaa TikTok warri YouTube illee informationii kana dhaga'uu qabu je'eetiin isiniif fudhadhee dhufee habiibochee innaa Like gochuun haga dhumaa isin naggeeffachuu hin dagatinadha. Please waan ani isinitti dhaammadhu viidiyoo haga dhumaan naggeeffatan baay'een keessan. Viidiyoo haga dhumaan naggeeffatanii waanuma as keessa jiru dhuftanii na gaafatanii jechuudha. Lakkoofsa na ergi maarree bilbilli kiyya wallahi fanaddee wale jechuudha. Torbee kana bal godhe akka ibiddaa guba. Maaliif koomentii namni gaaffii namni kara keessoo waa'ee Kuwait irra na gaafatu jechuudha. Walii galee inni amma Kuwaitiin erga waggaa 7 reefuu banamtee jirti jechuudha. Kuwaitiin biyya namni jaallatuu fi dhaquuf hawwii guddaa qabudha jechuudha. Maaliif birriin isaanii baay'ee wal kahaadha. Biyya kamirrayyuu ni caalaa jechuudha. Biyyattu garaagarummaa qaba. Haa ta'u malee kan Kuwait immoo kan biyyoota Arabaa hundarrayyuu caalmaa ni qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa miindaa keetiin murteessaadha. Birriin kee wal kahaa ta'uuf xiqqaa ta'uun biyyatti miindaan kees baay'ee murteessaadha. Haa ta'u malee Kuwaitiin diinaarri isaanii baay'ee qaaliidha. Waan isinii jedhu hin qabu yeroo ammaa kana jechuudha. Diinaarri tokko yoo xiqqaate birrii 470 akkas ni qayyara jechuudha. Kaan immoo 500 jechaara nuni jiru. Ani garuu gadi buuteetiin isiniif herreege jechuudha. Biyyuma hundaarraa walaaka'u malee diinaarri Kuwaitii baay'ee ol kaadha isiniin jechuu barbaada. Yoo dhaquu kan barbaadan ta'e amma mootummaan karaa seera qabeessaanii Kuwaitii akka deemamu godhee jira jechuudha. Ejensiin Kuwaitii fi ejensiin Itoophiyaa waliigaltee xumuranii mallatteessanii jiranii jechuudha. Amma wanti jalqabamu biyyarra namni deemuu fi piroosesii maal barbaachisa siyoosii minaaminiin barbaachisa kan jedhu haala mijeessanii yoo haala siyoosii haala medikaalii bakka kana booddee Araboonni isaan filattee isaan fudhachuu Araboonni illee gaggaafachuu jalqabaniiru jechuudha. Ijoolleen Kuwaitii keessa jiranii akka xalabaa fidachuu barbaadan akka inni baname informationii namootatti illee dudubbataa jiru jechuudha. Kana qofaa miti Kuwaitiin kan jedhani namoota barnoota qaban barnoota adda addaa irratti ogummaa adda addaa qaban jechuudha akka fiduu barbaadan akka fidanii asitti akka isaan baratanii fi namoota carraa barnootaan dhufuu barbaadan namoota hedduu fi akka haala mijeessanii waa hedduu irratti akka waliif galamedha jechuudha kan dubbatamaa jiru. Dhugaa dubbachuuf chaansii baay'ee bareedaadha. Yeroo ammaa kana kan deemamu Dubaayii irra caalii dhiironni keenya Dubaayii dhaqu namni keenya immoo biyya bahuu irratti xiyyeeffatee jira. Biyya bahuu kana keessatti immoo Dubaayii kana Itoophiyaa qofaa deema miti sablammii hedduu deema jechuudha. Kana keessa hojiin dhibuutiin daldalaan illee goyoomsuutiin kana keessa namni heddummaatee Dubaayii keessatti waan jiruu fi haalli hojiillee baay'ee dafee hin argamu kana jira jechuudha. Kanaaf Kuwaitiin deebistee banamuun ishee baay'ee carraa bareedaadha. Namoonni nama keessan deemsisuu barbaadanii yeroo ammaa kana carraa kanatti fayyadamuutiin gara Kuwaitiitti haala mijeessuu fi dandeessu isiniin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf ani Kuwaitii ituu amma galee kan biyya Arabaa dhaqu ta'e Kuwaitiin nagaa jechuudha. Garuu biyya Arabaa rabbiin deemsisuu isiniin fedhu kana booddee akka yaada kiyyaatti Kuwaitiin biyya deemamtu qabdudha. Namoota akkamii dhaquu danda'a kan jettanii fi xalabaa maa jechuudha. Xalabaa kan isaan fudhatanii
nama barate nama hin baranne maali nama afaan beeku nama afaan hin beekne kan jedhu irratti baay'een keessanii nama afaan hin beekne hin fudhataa kan jechaa turtanii Kuwaitiin nama afaan hin beekne ni fudhatti akkuma Suudiiti jechuudha. Kan isaan ittiin walii galanii adeemsisuu jalqaban iyyuu xalabaa akka namni takka karaa seera qabeessaan eejensiin beekee dhaqee dalagatuuf jechuudha. Akkuma Suudii yeroo dheeraaf cufamtee turte banamte ijoolleen namoonni afaan hin beekne biyya keessatti siyoosii barataniitu kan fudhatamanii jechuudha. Kuwaitiin illee haaluma kanaan ijoollee shamarranii afaan hin beekne ni fudhatti. Mindaan isaa meeqa kan jedhus isinitti nima informationii waan an dhagayeerraa isiniin jechuu barbaada. Dhiirri deemaayii kan jettantu jirtu jechuudha. Dhiirri deemaa kan jedhuufi viizaan gadhiifameera taanaan dhiiraaf durbaa hin qabu hunduu deemuu danda'a. Carraan hojii isaan qaban irratti ilaalanii isin filatanii isin fudhataniiru taanaan namni kamuu deemuu ni danda'a jechuun barbaada. Kan biraan Suudii irraa Kuwaitii dhaquun hin danda'amaa kan jettanii na gaafattan fa'aa jiru jechuudha. Koomentii akkasii karaa tiktookiin baay'atee nan deebisee ture. Ani isa kana informationii quba hin qabu. Booddee yeroo beekamee jedhetti wanti hundaa ifa ba'ee biyya kamirraa achi deemamuu kan danda'amu kan jedhu irratti waliin ilaaluus dandeenya, waliin dubbachuus dandeenya isin jechuu barbaada. Namni takka namni afaan hin beekne qarshii meeqaan dalagaa kan jettan yoo taate qarshii 900 haga 100 jechuudha. 900 haga 100 jechuudha. Maaliif ijoolleen Suudii dhufanillee 900 akkasitti kan dalagan. Mootummaan kan mallatteesse birrii 1000 jechuudha. Kan mootummaa waliin mallatteessan ijoollee Suudii deemanillee birrii 1000 Suudiiti jechuudha. Garuu isaan kan kaffalanii 100 kan immoo 900 800 kaffalanis ni jiru jechuudha. Innaa Kuwaitiin birrii 100 kan walii galamu garuu Araboonni 900 kaffaluu danda'u isin jechuu barbaada. Namni afaan hin beekne shamarranillee deemuu danda'u. Karaa kamiin deemuu danda'u biiroo Kuwaitii wal quunnamsiisii wallahi baay'ee na rakkisan jechuudha. Karaa keessa akka waan biiroo qabuuti jechuudha. Lakkoofsa biiroo keetiin maxxansi akkamitti deemna bilbilli koo gidduu kana uumana jibbisiisi jechuudha. Balgodhee guba bakka daqiiqaa takka harkatti qabadee taa'uu danda'u. Bakka garmalee mammiisee jinnatti baay'ate jechuudha. Karaa keessa dhimma waa'ee Kuwaitii irratti jechuudha. Yaa Rabbi kiyya raamata nu godhi. Wallahi laazim osoma biyyarraa biyyatti gandarraa gandatti asirraa asitti osoo deemnu jechuudha. Akkuma Rabbi ruhii keenyaan fudhanne umurii nu haa tursiisu, Rabbi jireenya bal'oo nu agarsiisu, kanuma bichi du'aa nu godha. Yeroo baay'ee jechuudha namni keenya biyyumaa bahurratti xiyyeeffata. Bakka amma dhiiraaf durbaan qabu jedhee lakkoofsanatti ergatu jechuudha. Du'aa ima godhaadha Rabbi jireenya biyya keenya nuuf laaffisu. Innaa maal jechaan ture waa'ee biiroo minaaminii daldala akkamitti deemna kan jedhudha jechuudha. Gaafii baay'een ila obboleeyyan kiyyaa asirratti waan jedhu namni baay'ee lakkoofsa daldalaa nuu kenninaan jettu dhuftanii lakkoofsa daldalaa yeroo ammaa kanatti maaliif isinii kennaan? Isinii gaafa eejensiin Kuwaitiif Itoophiyaa nama deemsisuu jalqabee viidiyoon hin mul'ata in argina sanarraan namni daldalaan isin dur beektanii Kuwaititti erguu hin danda'a kan biyyaa isin baase kan nama biyyatti ergaa jiru daldalaan biyya keessanii biyyarraa biyyatti erguu hin danda'a. Akka kanatti namatti dhiyaatan gaafatanii nama deemsisuu barbaadan deemsisuu qabdu gaafachuu qabdu malee calleessanii karaa onlaayinii sun lakkoofsa daldalaa dheessinii kenne namni gizee ammaa kana biree namarraa nyaachuu irratti xiyyeeffata. Adeemsi yoon jalqabama kan jedhu irratti torbee tokko booddee ni jalqabama jedhanii turanii gidduu kana ni jalqabama inshaallah. Innaa akkasuma isiniin jechuu barbaada. Waan hafe yoo jiraate yaada keessan koomentii jala naaf kaa isiniin jedha. Lakkoofsa daldalaa lakkoofsa biiroo minaamin kan jettan hin jarjarina suuta. Namni gaafa deemsisuu jalqabe daldalaa isa dur safara keessanii biyya keessanii nama deemsisaa jirutu Kuwaitii erguu jalqaba jechuudha. Daldaluma sana gaafataniitu nama deemsisuu barbaadan sana karaa kamiin deemamaa birrii meeqa jettaniitu deemsisuu dandeessu jechuudha. Ammas wanni isin hidhaamu Kuwaitiin birriinsaa ol kaadha birrii bareedaadha kan jedhu daldalonni ni beeku waan ta'eef zim jettanii daldalama hin beekne harkas hin bu'ina biroo isinirraa nyaachuu danda'u. Waan nama ajaa'ibu biyya Arabaa kam yeroo dhattu seera qabeessaan banaa taanaan viizaa jira si ergaa piroosesii waa hunda tikeettii waan hunda isaantu si xumuraa jechuudha. Daldalaan biyya keenya viizaa masanaaf tikeettii sanaan wal si agarsiisuuf jechuudha. Eejensii madaqee kana
suuraa keetti agarsiisee sii fuudhee dhufuuf birrii 50,000 40,000 akkas fudhataa jechuudha. Innaa seera qabeessaan deemama waan ta'eef wanti haga kana isaan birrii namarraa nyaataniif isin jiru garuu namni keenya hubannaan qabu ta'a. Waan haqa ofii fudhatanii garuu Kuwaitiin biyya birrii bareedduudha jedhanii akka isin hin goyoomsine kun waan isaan ilaallatuun qabu haguma biyya biraa deemsisanii deemsisuu danda'u waan hunda araban namaa erga akkasii isinitti haa tolu yeroo gaarii baga gammaddanii Kuwaitiin banamuu isheef hedduu gammadeera maaliif namni keenya Dubaayii qofa dhaqee Suudii qofa dhaqee hacuucamurra sila deemsi biyya namaa qofa erga xiyyeeffachuu taate abanamtu kan keerii qabdu rabbiin ufataa torbee tokko booddee adeemsiin jalqabama akka